Mariin biyyaalessaa garaagarummaa siyaasaa akka biyyaatti mul'atan furuun biyya nageenyi gama hundaan keessatti mirkanaa'ee ijaaruuf gahee olaanaa qaba jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Jiraattonni magaalaa Adaamaa yaada EBS'if kennaniin mariin biyyaalessaa gaggeeffamuu garaagarummaa siyaasaa akka biyyaatti jiru hiikuun biyya nageenyi waaraan gama hundaan keessatti mirkanaa'ee ijaaruuf gahee olaanaa qaba jedhan. Mariin biyyoolessaa kun akka biyyaatitti waliin mari'atanii waliin jiraachuun guddina biyyaatiif bu'aa qaba. Jireenya uummataaf illee bu'aa qaba. Namni hoo mari'atee kan hojjetu ta'e guddina argata jechuudha. Mariif marabbaadhaan hojjennaan guddina jira, jaalala jira, wal dhiibuun hin jiru, rakkoo walirratti uumuun hin jiru jechuudha. Fe'iidhani. Marii biyyaalessaa kana tokkoffaa barbaachisaadha. Namni yoo mari'ate fala argachuu danda'a, nageenya argachuu danda'a, tokkummaa argachuu danda'a. Misooma argachuu danda'a. Jiruuf jireenya mariin je'ee fudhachuu danda'a jecha sababni isaa garaagarummaa yaadaa jiraachuu danda'a. Namni akka biyyaatii miti akka maatii tokko keessatti yaada tokko yaaddu jecha. Kanaaf garaagarummaa qabnu san dhiphisnee kan misoomaaf oolu, kan tokkummaadhaaf oolu, kan nagaaf oolu, kan biyyaaf oolu goone dhimmoota waloo keenyaa irratti immoo tokkummaadhaan tumsinee alaabaa takka jalatti wal gahaa jecha. Mariin biyyaalessaa kun yaaddoota gamaa fi gamana jiran kana walitti fiduu, araarsuu, walitti hidhuudha kaayyoon inni isa tokko. Lammataa immoo gaaga'ama siyaasaa biyya kana keessatti jiru kana tasgabbeessuu haala itti danda'uun hammatummaa isaa bifa bal'isuu danda'uun hammatummaa qofa osoo hin hirmaachisummaan isaas bifa sanii waan sirriitti bal'isanii hojiin kun sirriitti kan hojjetamaa jirudha hanga irratti jechaadha. Haala kana ilaalleerra. Mariin rakkoo kamuu ni fura kan jedhan jiraattonni kunneen bakka buutonni hawaasaas ajandaawwan uummanni itti kennee iftoominaan dhiyeessuu akka qabanis dhaamu. Naannoo keenya akka naannootti kabajnee eenyummaa keenya akka eenyummaa keenyaatti kabannee aadaa fi duudhaa keenya akka naannoo keenyaatti sabni hunduu aadaa qaba, duudhaa qaba, safuu qaba jecha. Isa qabnu san kunuunsinee guddisnee dorgommii wal dorgomu kan jibbaa osoo hin ta'in kan nagahaa, kan jaalalaa, kan tokkummaa taasisnee irratti mari'annee irratti walii gallee biyya keenya utubuun barbaachisaadha jechuun barbaada. Hangaarra mari'achuu dhabuun keenya aarsaa guddaan nu kaffalchiseera. Yaadni haa dhufu, yaadni dhufe sanirratti kan kootu mo'ataadha osoo hin taane waliin mari'anna bakka sirrii ta'e, bakka walitti nu fiduu danda'u, bakka walitti nu galchuu danda'u sana fudhachuudha kaayyoon isaa. Kanaaf yaadni haa dhufu, irratti haa mari'annu, irratti haa murteessinu. Waan kana dhabneedhaaf rakkoo akka ta'e. Kanaaf kun itti fufuu qabaadha yaadni keenya. Sagantaan ajandaa walitti qabu marii biyyaalessaa akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaatti gaggeeffamus bifa milkaa'aa ta'een akka xumuramuufis gahee keenya ni baana jedhan. Magaalaan Adaamaa keessummaa simachuudhaan amala qabdi. Yeroo hundaa magaalaan kun keessummaa yoo dhufu hin salphachiftu bifa addaatiin simachuu kana adeeffatteerti. Kanaaf ammas keessummaa kamiyyuu haadha 1700 miti 1770 haa dhufu. Magaalaan Adaamaa magaalaa bal'oodha, hoteela guguddaa qabdi. Waan kana keessummeessuu danda'u galmoota adda addaa qabna. Kana mootummaan keenyas magaalaan keenyas hooggansiis hundu halkaniif guyyaa uummata keessummaa dhufu kana simachuudhaaf qophaa'eera. Keessummoota nutti dhufan kan hawaasni keenya waan qaburraa simachuudhaan walitti mari'achuudhaan hoteelonni qabnu guutuun isaa akka magaalaa Adaamaatti hawaasa nutti dhufu kana simachuu qaba. Waan gatii dabaluun qabu, waan bakka immoo namni harka qalleeyyiin rakkatee dhufellee kan ofii sanirraa hir'isee keessummaa san simatee nyaachisee obaasee kabajee kunuunsee galchuu qaba. Adaamaan duraanis kanaan komiin qabnu, rakkoon qabnu hawaasni keenyas hooggansi keenyas kana qindeessuudhaaf jala bultis qophii gubbaarra jirra jechaadha. Uummanni magaalaa Adaamaa duraanuu warra nama jaalatu, warra saba jaalatu, warra bakka nageenya jiru waan ta'eef keessummaa gara nu dhufu kana nyaachisee obaasee waan qabuun wajjin ejjechuudha qaba. Wajjumaan ejjechuudhaaf qophiidha nu ammallee. Keessummoota gara magaalittii dhufan simachuuf haldureewwan barbaachisan xumuramuu kan himan ammoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaati. Ajandaa walitti qabuudhaaf naannolee adda addaa keessatti hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Akka magaalaa keenyaa fi akka naannoo Oromiyaatti immoo qooda fudhattoonni marii adda addaa magaalaa keenyatti geggeessaa akka jiran hin beekamaa jechuudha. Qooda fudhattoonni kutaalee hawaasa adda addaa hirmaachisee qophii babal'aadha gochaa kan jiru. Nutis immoo akka magaalaatti keessummoota keenya naannoo Oromiyaa irraa nutti dhufan simachuudhaaf qophii bal'aa gochaa jirra. Koree sadarkaa adda addaatti hundeessinee uummata keenyas mari'achiifnee jirra. Magaalli Adaamaa uummata Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa dhufu
simattee ajandaa uummata keenya ajandaa waloo keenya irratti hin mari'annaa. Kanaaf immoo keessummootni keenya otoo hin rakkatiin hin keessummeeffanna jedhamee irratti waliigalameeti hojjetamaa kan jiru. Biyyattii keessatti seenessa qeenxee hambisuun seenessi waloo akka dagaaguuf mariin biyyaalessaa kun gahee akka qabaatus ni ibsu. Dhimmi seenaadhaan wal qabatu biyya kana keessatti seenaan biyya kanaa akka ta'utti barreeffameera sirriidha kan jedhu jira. Lakkii seenaa biyya kanaa keessatti gaheen keenyaa fi eenyummaan keenya keessatti mul'anne qaamni jedhu jira. Qaama kana walitti fiduudhaan marii amma geggeeffamu kanaan seenaa walloo biyyi kun akka qabaattuu fi hojjetamuu qaba jedhameeti hojjetamaa kan jiru. Gama biraatiin dhimmoonni heeraanis wal qabatu. Heerri biyya kanaa sanada waliigaltee sabaaf sablammootaati. Heerri kun hin barbaachisu yaa ciccitu kan jedhu jira. Lakkii heerri kana hanqina isaas sirreessinee heericha fooyyessuu hin danda'ama. Garuu immoo bu'uuraan ciramuu hin qabu qaamni jedhu jira. Isa kanas marii amma geggeeffamu kana keessatti waan irratti waliigalamuu hin danda'amu irratti waliigaluudhaaf heerri hin barbaachisaa. Qabiyyee isaa keessatti waan fooyya'uu qabu fooyyessuu waan sirreessuu qabu sirreessuun hin barbaachisaa karaa jedhu saniin marii kana keessatti furmaatan argatama jedhameeti kan laalamu. Waltajjiin ajandaa marii walitti qabu naannoo Oromiyaa kun muddee 7 bara 2017 magaalaa Adaamaatti bakka buutonni hawaasaa 7,000 ol bakka argamanitti ni gaggeeffama.